Egaa guyyaa har'aa jechuudha sharafni maallaqaa meeqaan akka oolee waliin ilaalla jechuudha. Guyyaan har'aa akkuma beekamu Desemberii 11 baatii 12 bara 2025 jechuudha. Sharafa keenya kan isinii qabee dhufee baankii fi gabaa gurraachadha. Asumarraanis immoo yaada ijoollee koomentii namoota tokko tokko kanan dubbise keessaa jechuudha. Obboleettiin tokko gaaffii na gaafatte moobaayil baankii moo baankii wayyaa kan jette jira jechuudha. Gaaffii kanarratti irra caalaatti kan nama fayyadu jechuudha. Moobaayil baankiin taaskii si gaafatu yookiin immoo waan si kaffalchiisu hin qabu. Yoo baankii dhaqxe immoo dirqama taaskii kaffaltaa waa hedduutu irraa ciccita waan ta'eef baankiitti dirqama hin murama. Moobaayil baankiin immoo waan sirraa muru tokkollee hin qabu jedha. Kanaafuu kan caalu yookiin immoo irra wayyeessa kan jedhamu moobaayil baankiidha jechuudha. Gaaffii tokkodha inni kuni namoota baay'eefis gaaffii ta'uu danda'a. Akkasuma immoo tokko immoo daldalaatu nurraa mura malee nuti ani guyyaa har'aa Saudi Arabiyaatti riyaala tokko 48 nan ergadhe galatoomii jettee dhugaa dubbachuuf dhugumadha. Daldalaatu mura malee hamma kana namarraa hin nyaata isaanumatu mura maree jechuudha. Dhuguma sirrii gabaan ittiin jiru akka kana koomentii jala galaati ilaalaa jechuudha. Yaada nama tokko immoo viidiyoo nurra hin dheeressiinii yeroo hin qabnu kan jechuudha. Viidiyoon kiyya dhuguma nama nuffisiisu jedhee yaada. Viidiyoo yoo akkam ta'e daqiiqaa 8 overii yoo ta'e immoo daqiiqaa 9 kana jechuudha. Garmalee dheeratee yeroo ta'e immoo dhiifama isiniin jedha. Akka seera viidiyoottis immoo viidiyoon nama tokko beeksisni irra dhufuudhaaf yookiin immoo irratti hidhamuudhaaf daqiiqaa 8 ol ta'uu qabaa jedha akka seera viidiyootti jechuudha. Kanaafan amma daqiiqaa 8 isinii waraaba jechuudha. Ammoo obboleessi tokko immoo adaraa rabbiif jedhiitii viidiyoo guyyaa guyyaan nuuf hojjedhu jedhee abshir qaalii kiyyaa hunduma keessanillee waaqayyoo rabbiin haala koo mijeessu. Anis fedha waaqayyoo yoo ta'e har'arraan kaasee egaa badaa biizii ta'a jedhee hin yaadu. Egaa eeyyama waaqayyooti hundumti isaayyuu eeyyama waaqayyoo taanaan har'arraan kaasee haala mijataa qabaadha jedhee yaada. Egaa namni yaada han itti guutummaa waaqayyoodha jedheen amana. Kanaafiyyuu nasinii hojjedha guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Kanaaf abshir yaada namaa fi gaaffii namaa deebisuun immoo dirqamadha. Akkasuma namoonni gaaffii yaada qaqqabdan jalatti babbarreessuu dandeessu nan isinii deebisa jechuudha. Ittaan sun gara sagantaa keenyaatti galla. Doolaariirraan isinii ka'a jechuudha. Doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 181.46 oolee jira. Egaa isa kaleessaa irraa saantima xiqqishuu tokko qannasee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa 181.70 ture jechuudha. Har'a immoo gara 46tti ol siqee jechuudha. Asumaan immoo egaa obboleewwan kiyyaa Beeruut jirtanii fi Joordaan jirtan Joordaan keessaa immoo warra doolaara fudhattan asumaan dhaggeeffatadha isiniin jedha. Dabalataan immoo karaa baankiidhaan immoo jechuudha. Doolaarri Ameerikaa tokkoon isa 151.60 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Awustiraaliyan doolaariidha. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 120.43 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyan doolaarri tokko 98.73 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 131.49 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyan doolaarri tokko 107.57 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 227.14 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss Frankiin tokko 184.98 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 212.2 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.50 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 242.48 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 198.38 oolee jira.
Inni itti aanu chaayinaa heewaan. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.69 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 21.4 oolee jira. Akkasuma turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.23 oolee jira. Akkasuma Swiidin kiroon. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.18 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaal. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 471.81 oolee jira. Akkasuma mootii birrii kan ta'e sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan argamu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 591.20 oolee jira. Akkasuma immoo Kuweet diinaarri tokko karaa baankiitiin immoo 484.60 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Dubaay diraam. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49.39 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.28 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaal. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.34 oolee jira. Egaa Saudii warri jirtan jechuudha yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadha. Akka guddina maallaqa keessanitti kan ergan jiru. Akkuma obboleettiin keenya amma jettellee namni kallattumaan bareedaa akka kanatti ergan illee ni jiru jechuudha. Kanaaf namoonni maallaqni keessan guddaa ta'ee akkuma kaleessaarra jira 20 lamaa fi adii'aan jira. 22 fi adii jechuun gara 46 jechuudha tokkoon isaa. Akkasuma immoo namoonni maallaqa xiqqoo kan qabdan 23 hanga 44tti kan ergan jiru. Hanga 45tti kan ergan jiru. Kalee koomentii jalallee walii kaha. Naannaa kiyyarraa akka kanaan ergaa jiru. Daldalaan kiyya akka kanaan ergaa jira je'aati. Koomentii jala walii kahaa wal walitti himaa wal walitti deddeebisaa wal gargaara. Yaani yoo wal gargaarta waan taatan tokkollee hin qabdanii keerii argattu malee jechuudha. Namni tokko kan beeku namni tokko immoo hin beeku jechuudha. Namni immoo namarraa barata. Namni kamiyyuu walirraa barata jechuudha. Kanaaf wal gargaaruudhaaf isin immoo koomentii jala biyya kamuu yoo jiraattan koomentii jala ani akkasii daldalaan kiyya akkasii akkasitti naa ergaa jettanii wal gargaaruu dandeessu jechuudha. Akkasuma egaa warri baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko jechuudha 40.40 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 256.2 oolee jira. Akkasuma Baahireen diinaariidha. Baahireen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 481.51 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 54.32 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.49 oolee jira. Akkasuma Omaan riyaal Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.63 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 3.54 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruuppiidha. Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.81 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon koo namoonni isinitti tole laayik naa gochuu hin dagatiina. Akkasuma immoo namni mana koof immoo haaraa yookiin immoo har'areef gara chaanaala koo dhuftan immoo sabskiraayib godhaa itti fayyadamaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naa tura.